Dooktari Kabajaa Abbabash Gobanaa seenaa Itoophiyaa keessatti namoota dhala namaaf dadhabanii fi jiraatanii darban keessaa isaan tokko. Keessaa Dooktari Kabajaa Abbabash Gobanaan sagantaa garaagaraatiin dubartoota irratti hojii bal'aa hojjechaa turaniiru. Hojiilee dubartoota irratti hojjetaman keessaa sagantaan leenjii garaagaraatiin dubartoota harka qalleeyyii abbaa ogummaa gochuu isa tokko. Sagantaa tumsa tola ooltummaa Abbabash Gobanaatiin dubartoonni leenjii nyaata qopheessuu, kunuunsa daa'immanii fi hojii keessummeessaa irratti marsaa 36 leenji'aa turan 130 ta'an eebbifamaniiru. Saganticha irratti haasaa kan taasisan daayirektarri olaanaan sagantaa tumsa tola ooltummaa Abbabash Gobanaa obbo Isheetuu Araddoo Dooktari Kabajaa Abbabash Gobanaan dandeettii dubartootaa guddisuun carraa hojii irratti bobba'anii ofii isaanii akka danda'an mul'ata isaanii keessaa adda duree ta'uu himuun fayyadamtummaa dubartootaa milkeessuun mul'ata isaanii galmaan ga'uuf qaamni hundi tumsa gochuu akka qabu waamicha dhiyeessaniiru. ሴቶችን አቅም መገንባት ነው ትልቁ ዓላማችንና ካዮን ኬኛ inni guddaan dandeettii dubartootaa ijaaruudha. Dubartoonni sadarkaa jireenya gadaanaa irratti argaman gara gidduu gala leenjii yeroo dhufan barnoota bu'uuraa akka baratan ni goona. Afaan Ingiliffaa, nyaata qopheessuu, daa'ima kunuunsuu fi dameewwan garaagaraan ni leenji'u. Hojiin kun Dooktara Kabajaa Abbabash Gobanaan xiyyeeffannaa isaanii inni guddaan dubartoota of danda'an uumuudha. Kaayyoo isaanii milkeessuuf hojiilee hedduun hojjetamaa jiru. Tumsi qaama hundaas barbaachisaadha. Dubartoonni leenjii ogummaa garaagaraa argachuun eebbifaman yaada kennaniin leenjii argachuu isaaniin dura hojii osoo hin qabaatiin daa'ima isaanii guddisuuf rakkoo hammaataa akka dabarsan himuun ogummaan argatan carraa hojii isaaniif uumuun jireenya isaanii kan jijjiiruuf ta'u dubbataniiru. Dura homaa hojjechaan turre hojii barbaadan ture namarraa ammoo information kana dhagee silxaanaa kana fudhachuun dhufe. Silxaanaa kana gan fudhachuu dhufe garuu carraan kun baay'ee bareedaadha. Ofii koos ittiin of jijjiiruu nan danda'a nama biraallee narraa baratanii akka isaan ittiin of jijjiiran abdii fi carraa guddaan an qaba. Nyaata gosa garaagaraan baradhee jira. Mo'aa kan ittiin hojii argachuu danda'u nyaata garaagaraan baradhee jira. Garuu isarratti immoo ani daa'ima eeguudha kanan filadhee siyoosi irratti qoramuuf taa'u. Kanan baradhe irratti hojjedhe ittiin of jijjiiraa jedheetanii asabaa jira. Daa'ima koo guddifadha ittiin hojjedheetanii. Qofa mo'aa arganne isarratti immoo sa'aatii akkatti qabnu akkatti hojjennu nu barsiise. Isarratti immoo sina magbaara afaan nu barsiisu baay'ee shaggaa inni barumsas nu kennu namni baranniif barumsa afaan itti baran barumsa hin kennu isaaf shaggaa silxanaan isa. Sagantaa tumsa tola ooltummaa Abbabash Gobanaatti qindeessituu giddugala leenjii dubartootaa Aadde Waynishat Daamxoo dubartoonni carraa leenjii argatan sadarkaa aanaatti ulaagaa kaa'ame guutanii kan dhufan ta'uu himuun galmeen leenjii marsaa 37ffaa geggeeffamaa waan jiruuf dubartoonni harka qalleeyyii ulaagaa kaa'ame guutuu danda'an galmaa'uu akka danda'an ibsaniiru. አሁን ወደ 37ኛ ዙር ስልጠና ለመቀጠል ፕሮግራሙን አመቻችተናል። በዚህም ፕሮግራም marsaa 37ffaa leenjisuuf sagantaa mijeessineerra. Sagantaa kanaan leenjitoota simachuuf galmeerra jirra. Kanaaf dubartoonni leenji'uuf fedhii qabanii fi ulaagaa kaa'ame guutuu danda'an dhufanii galmaa'uu ni danda'u. Dubartoonni ogummaa garaagaraan leenji'an gara addunyaa hojiitti akka galaniif mootummaa dabalatee qaamota garaagaraa waliin hojjetamaa akka jirus ibsameera.